sirbi kuni kan eenyuti? Sirbi kun kan eenyuti? Mee sirba kana bargadha. Then we'll go to our topic of the day. We are here outside Minnesota. Jerto! We are here again. Jerto ilmaan Oromoo sirbi amma ka eenyuti? Sirba amma sirbe sana sirba amma sin affeere sana maqaa isaa abbaa sirba kana sirbe barreessaa me. Oromoon sirba amma dhageettan kana barreessaa eenyutu sirbe? Sirbi sun kan eenyuti? Sirba amma abbaa isaa hima. Abbaa sirba amma. All right. Sirbi amma namni abbaa isaa barreesse hanga ammaa hin jiru. Sirbi kun sirba Arafaat ka Oromooti. Sirba Arafaat ka Oromoo. Arafaat ka Oromoo dargaggeessa murata kutataa sabaa ijoollee Baalee kan yeroo ammaan tana Jawaar Muhammad fa'a wajjin urga hidhamee mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf sirbichi kan Arafaat ka Oromoo yookiin ka Arafaatiiti. Sirba Arafaat Abubakar. Jirtu ilmaan Oromoodha. Guyyaa har'aa Jimmata. Guyyaa ilmaan Oromoo again Minnesota protest mormi yookiin ammoo deeggarsa sagalee uummata Oromootiif ta'uudhaaf hiriira car protest in Minnesota. Jirtu gadi bahaa kaa warri Minnesota kanan dhageenyeen hin dalagaare lafti ni qabbanaa uffanne jalaa qorra jalaa laal feetu alaabaa uffattee feetu jaakeettii uffattee gadi baata. I am going to where the protest starts. Guyyaa har'aa mormiin yookiin ammoo sagalee uummata Oromootiif ta'uun magaalaa lakkuu Minnesota keessatti Jimmata guyyaa 15 har'aa goonee turre har'allee deebinee jirra. Isteetonni Oromoo biyyoonni Oromoon keessa jiraatan kanneen biraa ammoo maaliif akka raftan gaafii uf gaafadha. Guyyaa har'aa isteenni hiriirri keessatti gaggeeffamu jiraannaan naaf barreessaa galata isiniif galchina. Yoo ammoo kan hin jirre ta'e ammootu hirriba irraa ka'aa raftanii jirtanii isiniin jenna. Kanarraa kan qabe akkam jirtu ilmaan Oromoodhaa nagaa jirtu. Guyyaa laayivii dhufuu yeroo baay'ee hinnatti mijaa'u ture. Torbaani lamaan tokkoo fi xiqqoo qilleensi COVID jedhamu kunis xiqqoo isinurra bahee ture. Naga jirtu akkam jirtu maalummaa fayyaa qabdu rabbiin guddaan jiraachuun dhibamuun jiraachuun nu barsiisuudhaaf xiqqoo masii waa agarre. Yeroo we are over. COVID Oromoo ajjeesuu hin danda'u waan ajaa'ibaa. Oromoo diaspora kana kama du'e Oromummaan keessaa baate yoo taate malee rabbitu jira beektanii. Rabbitu nu tissaa, rabbitu nu eega. Kanaaf dhukkubni Oromoo hin tuqu. Oromoon haqa qaba. Namni gabrummaa jala jiru gabrummaa lammataa dhukkubni maal irraa godha. Kanaaf Oromoon Minnesota keessa jirtan guyyaa har'aa guyyaa hiriira mormii Abiy Ahmed aangoo irraa fuudhanii qileettiin darbamu. Hey! Beltsegennaa inna lillahi raaji'uun beltsegennaa rabbiin isiniin haa kutuu dachiin isin jala haa kutuu dachiin isin jalaa cittee isin idduu kennuufte. Hey! What's up Oromoo? Jirtu! Baga jiraattan Oromootiyyaa akkam nagahaa fayyaa keessanii guyyaan har'aa 11 guyyaan har'aa guyyaa jabaadhaa. Minnesotaan hiriira mormii car protest guyyaa itti gaggeessinu Minneapolis Oromoo Street irraa kaana. Oromoo Street yookiin ammoo Brancoil Center irraa kaanee downtown Minneapolis heading towards the medias of United States. Gara kallattiilee miidiyaaleen Ameerikaa magaalaa lakkuu keessa argaman magaalaa Minneapolis keessa waan ta'eef Oromoon kamiyyuu amma laal sa'aatii tokko isin dursee hirribaa isin kaasu jirra. Warri Jummaa irraa baatanillee garas qajeelaa. Warri hojii irraa baatanillee garas qajeelaa. Warri hirriba keessa jirtanillee guyyaan ka hirribaa fakkaata. Duumessi akka biraati. Qilleensi ammoo xiqqoo hin qabbanaaya. Xiqqoo mashii ammoo jaakeettii uffadhaa. Makiinaa keessa teettan ana malee bar. Anumaa fi nama muraasatu makiinaa gubbaa irra teeyyanna malee hundi keessanuu makiinaa keessa teettan. Kanaaf qorra sababattanii mana taa'uun hin danda'amu. Oromoonni magaalaa lakkuu keessa jirtan, Twin City keessa jirtan
amma gara iddoo Brancoil Center yookiin ammoo Oromo Streets kota hayyoota keenyaaf sagalee haa taanu, saba keenyaaf sagalee haa taanu, saba keenyaaf sagalee haa taanu. Dhageeffadhaa Oromoo. In the history of Africa, seenaa Afrikaa keessatti mootiin jallaan, mootiin Itoophiyaa Abiyoot Kaasaayee takkaawuu ammoo Milinik sadaffaan, mootiin torbaffaan namichi ofiin jedheetiin deemu drooniin Afrikaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan hojii irra oole ummata Oromoo irratti, ummata Oromoo Walloo irratti hojii irra oole. This is history. The first usage of drones against Ethiopians in the history of Africa took place just a couple of weeks ago on Oromos. Kuni seenaadha. Warri history barreessitan, warri history qorattan, seenaa qorattan, seenaa kana galmeessuun, nama du'e galmeessuun, xiyyaara isaanitti fayyadaman koodii isaanii sagattaatanii xiyyaara maalii akka ta'e barreessuun, biyya Turkii irraa akka dhufe barreessuun, yoo dabalataan barbaachisaa ta'e Iraan illee droonon Iraan illee gara Itoophiyaa gurguramanii jettee Ameerikaan himaa jirti. Kanaaf Oromoo, this history has to be written. We condemn the use of drones on innocent Oromos. Kanaaf Oromoo taate Oromoo ani Oromoo nindalaydu gadi bayi. Warri magaalaa lakkuu keessa jirtan, naannawa Minnesota keessa argamtan, sa'aatii tokko qabdan, sa'a tokko isiniyaaf hiriirri eegaluudhaaf, amma maal gochuuf qaama ho'ifachuudhaaf, ispoortii akkanumaan ittiin seenanii qaama ho'ifachuudhaaf iddoo kana dhufnee wantoota tokko tokko hanga isinii dhuftanitti waan dirree isinii tottolchuuf dirreen hin jirtu beeka. Kan deemsa malee kan bakka dhaabbatan waan hin qabneef amma as jirraa, amma laal Minneapolisiin bahee jira'anii kuni Somali Street bira jira, Somali Street jira, Somali Street boodaan Oromo Street jira, Oromo Street boodaan Brancoil Center itu jira. Achi gamas dhaquuf deemaa jira. Amma biraan bahee jira. Bilaakii afran shanan takkatu na hafafa. Kanaaf Oromoonni naannoo magaalaa lakkuu keessa jirtan hundumti keessanuu guyyaa narraa, guyyaa seena qabeessa, guyyaa jabaadha. Oromoon manatti galle jettanii warri of qeexan nuti manatti hin galle, isintu mana galee gadi baha jennaan warri mana teettan. Kanaaf koottaa gadi baha ummata keessaniif sagalee ta'a. Geesse yeroon geesse yeroon kuni maqaan shiifti ta'ee maqaa makiyya asii achi jijjiiramee jira. Geesse yeroon jirrabbo kunooti yeroon geesse kiyyaaf kee maqaan tokko baga nagaan dhufte. Oromoo magaalaa lakkuu keessa jirtan, hey sa'aatii nyaataatii miti, sa'aatii ummata keessaniif sagalee itti ta'anii gadi ba'a. By the way, Ameerikaan suutaan laal waan ajaa'ibaa hadhaa BBC laaltanii, BBC share godheen jira. Suutaan laal guyyaan osoma daaddeen deemti jen, osoma miila irra suutaan deemtu Ameerikaa, waraanni Ameerikaa Itoophiyaadhaaf qophaa'ee jira. 4 kiiloo keessaa Abiy Ahmed yeroon inni itti fuudhamuuf deemu fagoo hin jiru. Ameerikaa BBC irratti ilaalaa waan hoogganaan waraana Ameerikaa waan inni jedhe. Itoophiyaan haala hamaa keessa jirti. Akka amma Abiy Ahmed Itoophiyaan deemamaa jiramu kanatti itti fufnaani warroonni naannoon gaafa Afrikaa keessatti warroonni shoorar keessummaadhaan beekan kan Somaaliyaa keessa turan Itoophiyaan waraan isii achi keessaa waan baafteef deebi'ee humna godhata. Dubbii Itoophiyaa qofaa miti, Abiy Ahmed kan dhaamuu qabuuf beeka. Dubbii gaafa Afrikaati. Jabinni Itoophiyaan naannawa sanatti qabdu baay'ee murteessaadha. Dubbii murteessummaa Itoophiyaan yookiin ammoo isteetonni ollaa san jiran jabaattee jiraachuunis dantaa Oromootiif, dantaa ummata sanaa qofaaf osoo hin taane dantaa addunyaatiif jecha eegamuu qaba. Kanaaf mootummaan Ameerikaa waraana isaa yookiin ammoo militarii isaa qarree sanaan baasee jira, galchee jira, jala dhiheessee jira. Waan jala dhihaate kana akkanumatti hin laalinaati. We are ready kan jedhu hadha xiyyaara balaliisaa BBC irratti
maal godhamuuf akka deemu ifaatti itti garsiisteerti. Drooniin ati ummata nagaa irra fayyadamtu nu biras hedduminaan jira. Kan ati ija kan keetiin arguu hin dandeenye, kan droonota kan kee samii irraa guuruu danda'utu jira. Droonii kanaanii ummata nagaa irratti fayyadamu hin dandeettu ergaan jedhu bal'inaan dabraaf jira. Hello. Yeroon geesseedha akkam jirtu? Oh, Obbo Magarsaa akkam jirtu? Nagumaami fayyaadha akkam? Jirra galata Rabbii. Isii xiqqoo tana probably warri dhaabaa yoo dhufe yaa jarri yoo dhufan fiduun isaanii nafu ijoollee masan eegna nama hedduu gaafataa jira. Ayyee. Baqqaanillee sa'aatii 3 jennee konkolaataan dhufuuf deemaa kan meeshaa raffeenu meeshaa fe'ee dhufe maayikiraafoona maal keessa jira. Makiinaan biraa tiraaka eegu jira. Tiraakni dhufee tana raffeeneetu makaana. Angasii obsa makiinuma keessa qorra irraa ta'a. Bravo. Lala Oromoo magaalaa lakkuu yaatee dhuftee jirti as jiranii an ammareef as ga'e allaal an indoom namni na dura as dhufa jedhee hin eegne kuno Oromoon dhuftee asin nu eegu jirti. Dubbiin dubbii ajaa'ibaati. Sa'aatiin sa'a murteessaadha. Yeroo kana keessatti Oromoon mana taa'uu jechuun Oromoo mana teettaniitiin mana teenyee ani mana taa'ee bilisummaa Oromoo eegaan guyyaa Oromiyaan bilisoomte galee investi godha mana achitti ijaaradha ma hin jiru. Kana booda dhageeffadha. Aktivistoonni Oromoo, rogeeyyiin Oromoo, maaliin Oromoodha akka warra dirree maal isaa dirreen sun baddee jirti ta'u men irraa badde sun. Raabaadoori. Warri raabaadoori sun waan isaan godhan yaadattaniimi. Warri raabaadoori sun Oromoo maal godhan? Maqaa argatanii itti guurree harka dhoofnee fi harka tumnee fi asirraa galan ka'anii. Wadha yaa Oromoo. Aktivistoonni ana waliin jiran keessattuu waldaa rogeeyyii Oromoo keessa warri jiru namni biyyatti galee hojii biyya sana keessatti hojjechuu danda'a jedhameetiin eegamu Ameerikaa keessa jiru. Ameerikaa keessa aangoodhaaf hojjetu hin jiru. Awurooppaa keessa hin jiru. Hayyoonni muraasni Oromoo ceesisuudhaaf barbaachisan garuu jiraachuu malu. Oromoo ceesisuudhaaf ammoo abbaan biyyaa Oromoodhaan abbaan biyyaa Oromoo biyya keessaati. Malee Oromoota carraa miidiyaa argatanii kan lafarratti waa hojjetanii hin beekne miidiyaan qofti fuudhee aangoo itti kenne maqaa itti godhe isaan sanaa miti. Gantuudha sunniin gantoota warra garaati ayyaan laallattoota. Kanaaf wanti guddaan hojjetamaa jira. Hayyoonni Oromoo yeroo ammaan tanaa poosterii tokko agartaniirtan Sunday as deemu kan. Hayyoonni Oromoo yeroo dheeraaf gaafachaa turre kadhachaa turre akka aktivistoota Oromootti Oromoon hayyoonni Oromoo ijaaramanii jiru. Oromoo baga gammadde. Hayyoonni Oromoo under World Oromo Congress jala ijaaramanii jiru. Hayyoonni under World Oromo Congress jala ijaaraman sun hayyoota Oromoon qabdu kanneen Oromoon ganama galgala isaan caqas Oromoo maal godhaa jirti. Hayyoonni Oromoo maal keessa jiranii. Hayyoonni jedhan under World Oromo Congress ijaaramanii jiru. Ijaaramanii sin cadhisne. Oromoon marsaalee sadan amma dura zaman Haile Sillaaseen kufus Oromoon bal'inaan dammaqina hin qabu ture. Hayyoota yoo ta'an malee ummata hin baranne keessaa yookiin qonnaan bulaa Oromoo keessaa Baalee jira, Harargeen jira. Warra dursee dammaqe. Waldeenni Maccaaf Tuulamaa jira. Dammaqiinsa irratti garuu Oromoon nama muraasatu hubannoo qaba. Itti aansee yeroo TPLF dhuftu. Guyyaa dargiin kufee TPLF dhufe waan Oromoon taate hubadhaa. Oromoo wanti yeroo sana keessatti taate aangawoota Oromoo muraasa kanneen akka Leencoo Laxaattu waraana Oromoon qabu kaambitti galche. Waan qabnu hundaa dhabne. Garuu yeroon suni yoo amma waan Abiyyi nu godhee wal bira qabnee laalle at least miseensonni dhaabbilee siyaasaa Oromoodhaa yeroo sana miilaan baafatanii jiru Itoophiyaa keessa. Waraana keenya kaambi galchanii haafixan malee. At least warri dhaaba kana qabsoo uummata Oromoo hoogganan kun biyyaan bahanii jiran. Qophaa'anii galuu dhabuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo irraa kan ka'e. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo qophaa'anii waan hin galiniif maal taane ree? Waan taane isinuu agartaniirtu. Biyyaa baafne yeroo sana. Badheen gaddaa waggaa lamaan har'a qabsoo yookiin bilisummaa silaa karaa nagaatiin argamte tan ammoo maal taate? Bilisummaan karaa nagaatiin argamte waggoota lamaan kana karaa nagaatiin deemna jennee jarri kun EPRDF yookiin ammoo dhaabuma biyya bulchaa sana jirurraa as bahanii maal godhan? Amanne.
amannee waa hundumaa fuunee itti kennine. Amannee jechuudha nu ceesisuu jarri kun sabaaf hojjetu jarri kun jijjiirama fudhatanii jiru jarri kun Oromoodhaaf irra yaadan shakkii jiru waliin jechuudha. Sanirrattuu biyyi sun tasgabbaa'uu qabdi jennee maal goone? Waraanni keenya kan bosona jirullee galuu qaba hiikkatuu qaba jennee hanga dandeenye hiikkachiisne. Bulee hin oolle gaararraan nu garagale. Ammoo rakkoo guddaa kan ture. Dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa warroonni biyya alaa turan. Kan biyya alaatti adda caccabanii Oromoollee adda caccabsanii gandaa fi kutatti dhaabbilee siyaasaa Oromoo galchan walii galanii hin turre. Hubadhaa kan tuni ifa jiru rakkoo keessa warri nu naqe walii galuu dadhabuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo san. Ummanni Oromoo biyyatti maal jedhaanii ture? Bi'a tokko taatanii baatanii 5 taatanii nutti galtanii deemaatii bakka takkatti deebi'aa jedhame. Dhageeffadhaa deemaatii bakka takkatti deebi'aa jedhee ummanni Oromootti hime. Oromoo dhagahanii walii galtee ijaaranna jedhanii osoo karaa deemaa jiran ammas gantuu OPDO jedhamtu yookiin biltsiginnaa dhataate tana of keessatti makanii hojjetan. Ni diigaman walii galuun hin danda'amne. Abiy Ahmed dookumentii fuudhee diroora isaa keessa galfate kun ta'uu hin danda'u. Haqni jiru kana amma ho'eessa jirraadha. Jijjiiramni dhufaa jiraadha. Jijjiirama dhufaa jiru kana dhaabbileen siyaasaa dirqama ofii bahuu danda'u qabu. Dhaabbileen siyaasaa biyya keessa jiran amma hidhaa keessa jiru. Hooggantoonni dhaabbileen siyaasaa Oromoo kan jijjiirama fiduu danda'an hundi isaanii mana hidhaa jiru. Mana hidhaa keessa ta'anii contributionii godhaa jiru. Yes, they are our leaders. Daawud Ibsaa akkatti inni jiru agartaniirtan house arrest garuu house arrest haa jedhamu malee namni tokko urga Daawud Ibsaa house arrestii jala gale jedhame dhugaan jirtu. Ani Daawudiin ija kiyyaan argee jira qabsaawaa jedhu tokko nagarre nama tokko nagarre. Namni kun ani lubbuun jira moo hin jiruun anaaf gaafiidha. Mee hooggansi dhaaba siyaasaa an dubbisee jira nama jedhu tokko arguu hin dandeenyaan waan ajaa'ibaa. Jira namni kun maal keessa jira jennee yeroo hooggansa garagaraa yoo gaafannu garuu under house arrest jira namni isa dubbisuu danda'u hin jiru jedhan. Kuni maaliif? Oromoodhaaf qabsaa'uudhaaf malee kophaa isaatti Daawud Ibsaa yeroo ammaan tanaaf Finfinnee keessa taa'ee dantaa mataa isaatiif osoo barbaade akkuma gantoota abaa'oo keessaa achi bahanii aangoo biltsiginnaa irraa fudhatanii kun ministeera kun Oromiyaa keessatti aangoo kennameef Daawud Ibsaa aangoo barbaadu fudhachuu hin danda'a ture. Jawaar Mohaammed Faatillee aangoo barbaadan fudhachuu danda'anii ture. Aangoo barbaachisu fudhachuu danda'anii ture. Garuu sabaaf jecha kana hin goonudha. Woboon lubbuu isaa wareegama qaalii kafalaa jira. Oromoon biyya alaa jirtu ammoo wareegamni ati kafaltu maali? Tokkoffaa hayyoonni biyya alaa jiran. Hayyoonni biyya alaa jiran. Biyya alaa godhan beekumsa qabaniin Oromoof waan isa barbaachisu daandii Oromoon kana booda irra deemuu qabu daandii dhaabbileen siyaasaallee akka Oromootitti asii achi wal bituu kuni kiyya sontan common ground waan ta'uu danda'u Oromoon maal akka barbaadu hayyummaa isaaniitiin daandii garsiisuu danda'u. Kaa'uu qabu. Kuni kaayamee jiraadha Oromoo baga gammadde. Dhugaa walitti himuudhaaf. Mariin garagaraas godhamaa turee jira under World Oromo Congress. Kongireesii Oromiyaa fakkaatu erga ijaaramee booda gaappii qaawwa Oromoon qabdu kanatti fayyadamuudhaan roadmappiin yookiin kallattiin Oromoon irra deemuu dandeettu qophaa'ee jira. It is a wonderful thing. Waan Oromoon hangadhaa dhabee qabsoon Oromoo dhumarra geettee uf duubatti deebi'aa jirtuuf addunyaan illee Oromoon maal yaada jettee kan eegaa jirtu fedhii Oromoon maal barbaada? Oromoon biyyi tun gara akka deemu barbaada. Oromoon dhimma gaaf Afrikaa irratti yaada maal qaba jettee addunyaa mara eegaa jira. Kanaaf kallattiin adeemsa qabsoo Oromoo uf duraa maal fakkaachuu danda'a? Naannoo sanatti ammoo maal fakkaachuu danda'a kan jedhu qophaa'ee jira. Kuni guyyaa sanbata as deemuu kana press release jira. Mariin hayyoota wajjin, aktivistoota Oromoo wajjin, communitylee Oromoo wajjin, qaamota stakeholderoota hunda wajjin, stakeholderoota hunda hogguu jedhu Oromiyaa keessaa jalqabee hanga biyya alaa hunda jiru wajjin mariin barbaachisu godhamee feedbacking jedhamu godhamee inputiin barbaachisu godhamee hayyoota Oromoo irraa waan eegaa turre. Walii galaatiin gadi waa ba'a jedhanii eegaatiin turre sun it's done. It's a done deal now. It's a done deal. Sunday gadhiifama. Guyyaa iftaanii jechuudha. Guyyaa iftaanii iddoon itti gadhiifamu Minneapolis
Minneapolis gadhiifama garuu bakki galmisaa dhiphaa waan ta'eef nama hundaaf banaa miti. Nama hanga muraasaatti achirratti argama. Achi booda ammoo miidiyaaleen Oromoo hundi isaaniitu achitti akka argaman eegamaa jira. Kanaaf kallattii miidiyaatiin addunyaan marti Oromoon ilaalcha yookiin ammoo kallattii itti deemuudhaaf barbaaddu guyyaa sana caqasaa. Kuni saksasii olaanaa, gammachuu olaanaa, hayyoon Oromoo walitti dhufanii Oromoota dhimmi kun ilaalchisu waan Oromiyaa qaama ilaalchisu hunda mariisanii sadarkaa kanarra gahamuun is a big win for Oromos. Kanaaf yeroo kanatti mootummaan kun kufaa jira. Ameerikaan laalkaa waraanni Ameerikaadha makalaakaan dhugaa waraanni Ameerikaa jechuun makalaakaan Ameerikaadha makalaakaa Itoophiyaati miti beekaa yookiin bilchaginnaati miti. Waan godhuuf deeman BBC irratti har'a gadhiisan sheer godheen jira dubbisaa deemaati dhageeffadha. Droonii fayyadamtee ummata innosantii walloo ka ati garafsiiste ka ati ajjeessiiste abbaa biraatii miti Abiy Ahmed waraana kan kee ka booji'ame boru ganama miidiyaatti waraabanii na rakkisanii osoo TPLF miidiyaatti waraabin jettee nama 38 waraana kan kee qofa kan fitte akkam taataree gadi bahanii warri hafan dhugaa jiru himanii akkam ta'uuf. Kanaaf Oromoo qophaawaa amma maali jirra har'a wanti waan kana laayivii dhufeefani har'a hiriira magaalaa lakkuutti jira. Protest Minnesota jira. Amma as jirra Brian Cole Center bakka Oromo Street Somali Street jidduu salamaan oliin walakka Brian Cole Community Center jira. Brian Cole Community Centerin bakka dur jechuudha yeroo osoo Oromoon galma isii hin bitatin dura bakka galmi Oromoo ture sana jechuudha. Community Oromoo bakka ture osoo ka ofii hin qabaanne dura jechuudha. Iddoo sana jirra asirraa ka'aa hiriirri sa'aatii 3tti eegala. Oromoon bakka kamuu jirtan kan magaalaa lakkuu keessa jirtan warri bakka biraa jirtan iskriinii kana hiriirri jira deemaa jedha itti ergaa. Kan rafee jiru jiraannan dammaqsa ka ciisu jiraannan ka'aa fiigaa koota. This is what we are doing. We will be the voice of our voiceless Oromos in Oromia and elsewhere. Oromota waan tokko waan takka qoba sii dubban Oromoo biyya Suudii jirtan isin hin dagan akki isin itti fiil gootan probably Oromoo biyya Suudii jiran aktivistoon Oromoo waan kenna hin dubbatan jedhaniiti yaaduu dandeettan. Dhageeffadha. Dhukkubni guddaan eessa jira? Abiy Ahmed bira jira. Abiy Ahmed yoo buqqa'e rakkoon keessanii kana hundeerra. Kanaaf hangasiif obsaa hanga Abiy Ahmed buqqa'utti guyyaa Abiy Ahmed buqqa'e. Assalamu alaikum. Naga jirtu? Yaa so arra jira. Alaabaa namni barbaadna bira jirti. Alright namni amma as dhufee asii na gaafatan keessattuu as gubbaa irratti hidhamta na barbaada. Perfect. Masha Allah warri alaabaa barbaadanis alaabaan kunoo asitti qophaa'ee jira. Koottaati asuma argachuu dandeettanii ka alaabaan qabne makiinaa keessan ammuutu alaabaa keessaniin dikoreet godha. Wannaa qabdaami daashboordii irra ka daashboordii okay kan daashboordii illee jira. Kanaaf hundumti keessanuu Masha Allah everything alaabaan warri barbaadan alaabaan jira. Kanaaf Oromoon magaalaa lakkuu keessa jirtan hayyeen dubbadha. Guyyaa irraa wal ajaa'ibu. Dubbadha laayivii jirtanii. Guyyaa irraa guyyaa inaadaati qonqoneetu jiru. Omaar kon qabu maal? Naaqana nyaadhu jee masgida dhaabana asinna barite. Abshir. Guyyaa irraa ka inaada katti wal ajaa'ibsiifnu kattillee wal ajaa'ibfannu. Kattillee wal laallu. Guyyaa irraa achi hafeen jiru. Haaliin teenya kadurtu mamtesan hanqateeti. Arrammoo miidha kana xayyaara gaadafa Amaaraattiin kaasin wallorratti kaase onnee teenya keessa nutumu jiru kaidaa arraa hanqateefi jechuu Abiy Ahmed. Onnee teenya keessa hambaa hafte tana cafacafee fitu jira. Arraka kanaaf hin baane. Arraka kanaaf hin taane waan ta'uufis ga'an hin beeku. Dhuguma isinitti himuuf hin jaabe kan guyyaan irraa osoo namtiin tokkichi kun 10 ta'uu danda'an tun takkattiin garuu maafiin irraa dhaladha hangana jechisiisu please nun qaanya isinaa nun arrabsiisinaa nun xiqqaanne duraanuu arraan tana
mee guyyaa har'aan taneef qabaa makiinaa keessa qabbantini sammaatee waan goote hin jirtu hangaan laal torbee guutuun dukkaana taa'isi wajjii mu jira kanuma didee gurra cimate yoo taate gara masgiidaatiin is arginee jechuudha arra guyyaa kana hedduu kadiiroo dabaleetiin kala guusin dabarsanii dhagaya kadiirootti illee bilbileetiin telefoona jalaa kaasuu dhabe gizee inni seenuun arkachuu hin dandeenye reefuun katabadde kanaafuu guyyaan hambiti teenya wala gara feetanis jiraadhaa waan feetanis godha garuu oromummaa wajji qabnu tanaan jechoota kana arra dhaamsa keenya namaa wal qixxaanee nuti miliyeenaan hedduudha namaa wal qixxaanee dhaamsa kana haa dabarfannu abbaan feetan waan feetan deeggaraa ka fedhes waan feetan taha ifkaan keenya immoo funyaan dhawan ijji booyuun ooltu oromoo booyu jira guyyaa har'aan tanaati imimmaa walirraa haynu waa kanninaaf hin jenne koota sagalee tanaa taanuufi koota guyyaa maayyidee ta'u borullee guyyisiraa boru isinii horee nuti robaani beeyna nuti guyyuu kanuma boodaate yoo jaafnee bakkaan keenya hogguu hundagaa qabsoo fi abbaatti aana saafii du'aallee abbaa eegee qaba jedhanii dhiifamaa nyaatallee nyaatu jira yaa aaliiti yaa gosati yaa lafeeti yaa wal malee waa umaan qabnu borullee taatu qaanyis taatu walumaan fudhanna mee rabbi sodaadhaa gabbaa namni hiriyaan isaa tuffatte waa jiruun qabu hayye namni hiriyaan isaa tuffatte waa jiruun qabu tuffii hiriyaa ifi tana jalaa baanu ormi barta yaada murateeti isteeta tarkaarraa tokko dhaqu jiraa barbaankii waan qabu tuqul buusee isteeta takko gujaan takko yaa mamachi dhaqanii bar isteeta irraa isteeta tikeeta muratanii kanaafuu nun qaanyeessinaa nun tuffachiisinaadha nun salphisinaadha khoota wal bira dhaabbadha yoo abirri abbaan waa nyaata isifaa isin yaa godhu guyyaan jabaan kana guyyaa irraa wal bira dhaabbannoon isiniin jaa dhaamsa gaarii qootu haa budeo seeni qootu amma namatu fuudhi iseetiin jira qootu hamba dhiiseetiin jira garaa bal'adhe qootu haadhati akkasii guyyaan irra qootaa nu dirma dhaabili guyyaan irra dhaabbannee wal bira dhaabbannee harka wal qabannu waan feetan ta'a namuu kara fedhe addaa haala deemu galtii bakka takkaa godhannuun isiniin jaaliitiyyaa oromootiyyaa isiniin jaaladhaa mee kabajaa ifittiis godhaa nuttiis godhaa walumaanuu jaallan keenya qalee jaalannu san arra harka namaatii hidhaanurraa jira kaan qabrii kaayanneetiin awwaalannee boonyellee booyan kuufne aaliitiyya bahaan isiniin jaa oromoo hadaraa yaa qeyroo yaa qarree yaa xiqqaa yaa guddaa yaa jaarsa arra nun qaanfachiisin arri guyyaan ka arraa dabre numan jiru guyyaani guyyuu isin kadhanna galatooma meenuu qootaan isinin jaa arrallees borullees wal malee umaan qabnu wal arrabsuurra wal faarsu wal jibbuurra wal jaalachuu nu wayya qootaa wal ammanne harka wal qabanna kanaan isinii dhaamaa isinilleen ka ilaamaa ifaajjan jajaa rabbi isin haa kafalu ka hidhamellee nu haa baasu waan nu dhibe tanallee rabbiin arraan tana keessaa nu haa baasu laga hamaa gizee hunda buuti oromooni abbaan gowwaa abbaan garaa bal'atu rabbal aalamiin nu bira haa jiraatu hidhamaa keenyallee nu baasee rakkataa keenyallee nu fure xayyaara isaanii deemu sanillee gara biraarraa maysee aboo rabbiirra jabaadha koottaa rabbii jabaa qabanneeti rabbittillee iyyineefi namattillee iyyinaafi nama bira amma fuula namaa dhaquu deemnaa ka rabbiillee akkasuma walii haa dhaynu yaa jara keenya yaa ayyootiyya akkanaan isiniin jaa yaa ilmaan koo yaa obboleeyyan koo yaa boo ijoolleen taanis balbaltee gaara seentee gubachuu jirti nuti waa bakkatti teenyuun qabnu baa ulfaadhu haati dhiiraa ergaa isinii dabarsitee jirti kaa ergaan haadha dhiiraa akkas jedha kaa kunoo haawwan dhiiraa akka kana abbootiin ammoo manaa gadi baatee hiriira kana irratti hirmaachuun hardha ta'a kuni guyyaa oromoon sagalee isaa itti dhageessisnu waan ta'eef oromoon kamiyyuu taanaaniin gadi bayaa koottaa isiniin jenna guyyaan kun guyyaa oromoon kamiyyuu qoy booda xiqqoo uma rakkoon qabu xiqqoo si ergaa kana dabarsineetiin wanni jenna amma gaalilaali warri mana jiru akkana kunoo qeerroon akkana qeerroon dhufee as jira qeerroo tokko isinii dhiheessaa Jamal akkam jirta maaliif as jirta mee ergaas dabarsii ummata oromootiif guyyaan kun guyyaa maalii Minnesootaadhaaf guyyaan kun guyyaa itti gabbaanee sagalee ummata keenyaa taanu nuti akka oromootti biyya bilisaa
biyya akka feete jiraattu biyya bilisummaa qabdu keessa jirra. Aha. Uummanni keenya ka biyya Morookoo keessa jiran bu'aa jiran hidhamaa jiran hayyoonni Oromoo hidha jira. Aha. Har'a weezirri as jirullee qabbanallee ta'u carraa biraatti. Kuni qabbana moo jedhu? Naagala. Aha. Carraa biraattis opshinii ni qabna. Aha. Makiinaallee namni hundi ni qaba. Yaa. Kanaaf makiinaadhaan pirootestii gochuudhaaf uummanni keenya waamichi godhamee fi bahanii bifa kanaan dhufne. Yaa. Ammallee wal eegu jirra. Yaa. Sanumaaf gabbaanee sagalee dhageessisuun mootummaa abbaa hireedha. Yaa. Mootummaa farra mootummaa Oromoodha akka nam tokko tokko juusan osoo hin ta'in mootummaa farra Oromoodha. Farra Oromootii fi farra sirna federaalismii ta'uu mul'isumaa fi kanumaa fi gaa'ee ulfaadhaa kana jirru. Galatoomii amma sa'aatiin sa'a 2:25 hiriirri kun sa'aatii 3 eegala. Kanaaf qophii kaasutti jirra jechuudha. Uummanni kaasutti jirra. Akkam ooltan jenne kunoo laala manguddoonni keenya dhufanii jiru. Manguddoonni keenya dhufanii jiru. Mee maqaa keessanii fi guyyaa har'aa maaliif iddoo kanatti akka argamtan? Maqaan koo Reverend Professor Magarsaa Bashaaqum jedhama. Har'aa kan dhufee fi nagaan biyya keenyatti akka bu'u, araarri biyya keenyatti akka bu'u, sabi keenya nagaan bahee nagaan akka galu, saba Oromoo duwwaatu hin ta'in sabaaf sablammooti nagaan bahanii biyyi nagaan akka jiraatu. Wal gargaarree wal bira dhaabbanne bilisummaa saba hundumaaf Oromoo duwwaatu hin ta'in kan Oromootti jalqabne kan saba gara biraa biras akka ga'uu qabnu kan addanatti. Professor Magarsaa hedduu ulfaadha. Ani dura dhufe jedhee as eegaa ture. Ana dura dhuftan. Laala kaayaa ilmaan Oromoodha. Professor Magarsaan eenyuunuu dursanii iddoo kanatti argaman. Yeroo professoroonni keenya hayyoonni keenya eenyuunuu dursanii sa'a tokko ol dursanii iddoo hiriiraa kanatti argamani. Isaan kun wanoo eessa jirra? Hayyoonni keenya akkatti dammaqan argaa. Hayyoota jechuun akka kana. Hayyoota jechuun warra kallattii fuulduree uummata Oromoo agarsiisudha. Mee Professor gaafiidhaan isin gaafadhu yeroo ammaan kana haala amma jiru kana keessatti Itoophiyaan akkana taatee hin beektu. Itoophiyaa keessatti drooniidhaan fayyadamanii hin beekani. Afrikaa keessatti drooniin hojiirra ooluun isaallee yeroo jalqabaatiif na fakkaata. Sanuu uummata nagahaa irratti Ameerikaan ammoo guyyaa har'aa maal jette? Tarkaanfii fudhachuudhaaf dameen waraana Ameerikaadhaa ibsa baasanii jiran BBC irratti. Mee maaltu isinitti dhagahama Itoophiyaan sadarkaa kana ga'u? Ani baay'ee natti dhagahama. Waan isin hin beekne ani ergamaa Waaqayyooti. Wangeelan barsiisa. Ergaa Waaqayyo biraa kan argadhe har'a waggaa 2 fuuldura. Abiy Ahmed koronaa vaayirasii warra fidan keessa liidarsii biyya lafaa keessaa tokko. Dhukkuba kan namatti fidan. Waqaa kana maqaa Abiy Ahmediif Jaanuwarii wanii isa darbeef Jaanuwarii tuuni biyyi lafaa Waaqayyo biyya lafaa Rabbiin biyya lafaa barreessuudhaaf ka'e. Maaliif Abiin Itoophiyaa gurgurate Afrikaa gurgurate ganaa bartu kana kitaaba Waaqayyo barreessee lafa kaa'ee jira. Hanan barreessee jira amma yeroo dhiyootti ba'a. Kuni biyya keenya Afrikaa sin balleesse biyya lafaa sin balleesse. Oromoo duwwaa miti hunduma Itoophiyaa balleessuudhaaf Abiin ofii nugusa ta'ee jiraachuuf akaakayyuu Haayile Sillaasee Prime Ministerii godhuuf waarsoo gubbaatti dhaqee firmaadhaan kan farrame ossaa Itoophiyaan hin beekne Oromoon hin beekne Waaqayyo beeku bakkee beeku. Dubbii amma isin dubbattan kana Jawaar Mohammed saayintistiin siyaasaa dursee dubbatee ture. Abiyyiin aangoo irra kaa'u jechuun dhaaba kanaafillee biyya tanaafillee Oromoofillee isa mataa isaatiifillee Abiy Ahmed hin ta'u jedhee dubbiin isin jedhaa jirtan sun isii sanaaf ragaasan lafa keettanii. Kanaaf hedduu ulfaadhaa mee carraa kanaan hawaasa Oromootiif ergaan isin qabdan yoo jiraate. Ergaan Oromoof qabu Oromoon of ta'uu qaba. Dammaquu qaba. Sabi dammaqee ofiisaa beeka. Erga ofiisaa beekee ollaasaa beeka. Erga ollaasaa beekee biyyasaa beeka. Erga biyyasaa beekee Afrikaas biyya lafaa Ameerikaas Awuroopaas Eeshiyaas beeka. Mataa xaxamnee namni burjaajii keessa gallee ofii keenya eenyummaa keenya tuun eeggatini garba taanee bara baraan dubartoonni keenya gudeedamanii shamarrannoonni keenya gudeedamanii abbaan utuu taa'u akaakayyuun utuu taa'u manatti galanii seentiidhaan nama qalanii fixuun biyya lafaa keessatti hin fudhatamu Waaqayyo duratti hin fudhatamu Rabbi duratti hin fudhatamu kun kanaaf adda dhufeera. Ulfaadhaa hedduu galatoomaa hedduu nu boonsitan eenyu nu dura iddoo kana argamtanii hawaasa kana eeguudhaaf koottaa gadi bahaa warri Minnesota jechuun keessan
nama isin arguu fi ergaa ajaa'ibaatii hedduu galatoomaa naa jiraadhaa isiniin jedha. Waa tokko jira garuu amma kitaaba waggaa 20 fuuldura Waaqayyoon na barreessisee jira. Qabi ammayyuun geenya jennaanan qabaa jira. People decide kan jedhu kitaaba abbaa jiram. Kun kitaaba kuni bara gara ta'u barana ta'u yeroo Waaqayyootti malee yeroo kootti miti. Yeroo namaaf yeroo Waaqayyoo garaagara. Kanaaf kana keessatti waan hunduma attamitti rakkoon Itoophiyaatti dhufe rakkoon Itoophiyaa maali? Hundeetti qabnee attamitti buqqifna. Kana booddee araarri nagaa wal gowwoomsuutu hin ta'in fuulaaf fuulatti walitti dubbatanii madaa ofii madaa wadaaqoo walitti qabanii keessaa sukkuumanii dhullaa sana keessaa baasanii araarri nagaanii Waaqayyo biraa dhufe moonni fa biyya sanaaf hundumaaf dhufaa jiraa hin dhufa. Galatoomaa hedduu ulfaadha. Lammaffaa immoo kitaabi lammaffaan ani keessaa tokkos hin qabu. Rabbi kan ergamaan Rabbii galgalaa ganama natti dubbatee kanan barreesse justice for all kan jedhus ba'uuf jedhamas. Justice for all. Fayyaada galatoomaa ulfaadhaa naa jiraadha. Yaa akkuma agartan kaa Oromoonni yeroo ammaan tanaa konkolaataa garaagaraa kaasanii dhufanii jiru. Kanaafi Oromoonni sa'aatiin ni jira sa'aatii daqiiqaa 30 nuuf hafa daqiiqaa 30 kana keessatti Oromoonni hundumti keessanuu gamana koottaa alaabaan hudii konkolaataa cover godhus bifa kanaan qophaa'ee jira. Namoonni alaabaa kanneen barbaadan ammoo argachuu dandeettanii akka salphatti Oromiyaa okay no dalagan microphone hidhamu jira kotta garmesh asin seeni duubaan asin seen duubaan seen akkanatti yes amma meeshaa speakeraa fi wantoota garaagaraa qindeessuudhaaf deemna. Ilmaan Oromoodhaa warri magaalaa lakkuu kana keessa jirtan kaa koottaa isiniin jennee jirra gamanatti koottaa argama. Amma meeshaalee speakeraa fi kan kana tolfanna makiinaan yaa ilmaan Oromoo akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii Itoophiyaan maal jedha isaa Kamaal Haajii barreeffamni akkasitti hin barreeffamu. Itoophiyaan Oromoodhaaf no fi akkasii miti akkitti barreeffamu Oromoodhaaf budaadha jedhama. Qubee afaan Oromoo sirriitti eegaa yaa ijoollee qubee afaan Oromoo sirriitti eegaa. Oromoo streetiin kana kachiin qajeelu san kachiin qajeelu. yaa Oromoo streetiin isa. All right. So, akkam jirtu ilmaan Oromoodhaa guyyaan guyyaadha. So Oromoonni magaalaa lakkuu keessa jirtan hundi keessanuu koottaa gadi baha argama iddoo kanatti isiniin jenna. Hundumti keessanuu iddoo kanatti argamuudhaan sagalee ummata keessaniif ta'a. Ummata keessaniif sagalee ta'uun kallattiilee garaagaraatiin yes ummanni Oromoodhaa hiriirri kun sharp saditti eegala. Hatattamaan naannoo kana koottaa isiniin jechuu barbaada. Koottaa gamana argama. Dema bahu kameshan generator dhufe we bit fidaran re how long is going where is he maybe bilgafat dayeka ayya so ilman Oromo hundumti keessanu guyyaa kana guyyaan kun yookaan guyyaa dhumaati Abiyyiti beeka guyyaa dhumaati Abiyyiti Abiy will be it's the last time for him it's akira he will be gone very soon akira yero akira isa waan ta'eefi Oromoon kamiyyuu taanaaniin magaalaa lakkuu keessa warri jirtan hiriira kanarraa hin hafina. Hiriirri kun hiriira akkaan murteessaa fi akkaan barbaachisaa ummata keessaniif sagalee ta'uu itti qabdan akka ta'e hin dagatina. Dirqama keessan baha. Dirqama Oromoon diasporaa qabu keessattuu warri biyyoota westernii keessa jiru yookiin biyyoota guddatan keessa jiru hiriira bahuudhaan ummata keenyaaf sagalee ta'uu mootummaa abbaa irree balaaleffachuudha. Kana gochuun ammoo baay'ee salphaadha. Eenyuuf Oromoo diasporaa jiruuf jechuudha. Amma sa'aatii kana majoritiin Oromoodhaa lafa jirtanii
qe'ee jirtanii gadi ba'aa koottaa sagalee hawaasa keenyaaf haa taanu hujii keenya haa hojjennu rabbiin duratti manguddoon tokko kitaaba rabbiin na barreessee jedhan dhugaadhaa waan akka isinitti haa himu Oromoon diasporaa kun rabbiin biyya kana wanti carraa isinii kennee as isin baasee fi there is a reason behind okay biyya keenya keessatti Oromoon biyya abbaa isaa keessatti sagalee ofiif ta'uu hin danda'u ofii isaatiif dirmachuu hin danda'u addunyatti dhaqqabatee iyyuu hin danda'u miidiyaalee hin qabu ukkaamamee jira humna diinagdees hin qabu hiyyummaadhaa fi beelaan dhumachaa jira Oromoon biyya alaa jirru kuni garuu maallaqallee waan godina tokko gargaaruu dandeenyu galgala takka gadi baanee argachuu dandeenya dhugaan jirtu kan Ameerikaa keessa namni jiru gadi baanaan yeroo ofii kennee hojjennaan every day you can make money every day dhugaan jirtu jechuudha nama du'e yoo ta'e malee kan du'e qofatu maallaqa mee gochuu hin dandeenye Ameerikaa keessatti every day namni fayyaa qabu maallaqa hojjechuu hin danda'a maallaqa hojjechuu hin danda'a jechuun ammoo cadhisaniituma raabsanii miti laffaatee fidda waan barbaachisu ummata kan kee bira dhaabbachuu ni dandeettaadha inni bira ummata keetiif gadi baatee sagalee ta'uun hadha temperature naannoo kana probably maybe around close to namni tokko na bilbila akka live jirullee I'm sure ni argaa namni kuni maaf akka bilbilullee naaf hin galu Oromoo kan jirru bakki nuti jirru ittima bakki nuti jirru Brancoil Oromo Community Center jirra kan Riverside irra jiru Oromo Street bira jirra achi koota hirirri daqiiqaa 25 booda eegala kanaaf hangasiifammoo ergaa kana ergaa namoota hundaan gaya yeroon dhuma tan Abiy Ahmed aangoo isaatii miti dachii tanarraa itti badu gahee jiram evils will go dachii kanarra sheexanni namni marata namni qalbii hin qabne namni sabaaf hin fayyadne namni dantaa sabaa hin qabne rifaatuu namaaf hin qabne dachii Itoophiyaa sanarratti yeroon inni baduu qabu yookiin dhabamuu qabu yeroon isaa amma kana jaalattanii jibbitan illee warri biltsiginnaa wajjin harka dhooftan murtiin tarabbiiti namni ni hojjeta jala geetteerti waraanni Ameerikaadhaa hadha laalika ila OPDOon takkittiin isii har'a hirriban qabdi takkittiin OPDOodhaa har'a hirribni hin jiru Ameerikaan likkitti isin galchinaa jettee ni jirti kanaafi dubbiin isinitti hammaattee waan jirtuuf rabbi isinit garagale namni Ameerikaan itti garagalte kana jala sararaa hubadhaa biyyi Ameerikaan itti garagalte fedhii Ameerikaa qofaayyuu Ameerikaan fedhii ufiiyyuu qofaayyuu alaaltu fedhii naannoo sanaa alaalti in the Horn of Africa Isaayyaas Afeworqii mootiin abbaa irree namni badaan akka Isaayyaas Afeworqii gaafa Afrikaa irratti uumamuu hin qabu Isaayyaas Afeworqii lammaffaa Itoophiyaa keessatti dhalannaan waggoota caanan 10 miti waggaa 5 namichi kusin bulchinaan waggoota achi booda jiran 10 illee kaan illee hayyuun lafarra dhalatu biyya san keessa dhalatu osoo inni dhalatee gana high schoolidha hin bayin Abiy Ahmed lafarraa guuree fixuuf deema kanaaf Oromoo gadi bahi hayyoota kan kee amma nyaatee fixaa jiru amma kaleessa maaltu himamaar mana irraa guuranii wallotti nama rashananii jedhaniira tigroota bakka hundatti ganda keessa deemanii sanallee hubadhaa miidiyaa 4 news jedhu irratti kan dabre ganda keessa deemanii Finfinnee tigroota tigree ta'uu qofaan jechuudha waan biraati miti hubadhaa tigree ta'uu qofaan mana guuranii fixaaran the next one is you Oromo ka itti aanee akka amma tigroota guuranii fixaa jiran kanatti ka Abiy Ahmed fixu kan ilmaan nafxanyootaa fixan Oromoodha osoo dubbiin tun achi hin geenne achis bira hin geenne amma warra as keessa teetteetiin arraba dheerattu jirti dhugaa isinitti hima warri amma as keessa teettee arraba dheerattu poostii garagaraa barreessitu jirti Are daddabe macarrashaa nama sammuu hin qabne mana barumsaa guyyama takka seentanii hin beektanii guyyama tokko manguddoo jala teettanii waa laaltanii hin beektanii hayyuun isin barsiise hin jiru moo faltii horii udaan horii keessaa dhalattaniin anaaf gaafiidha dhugaa isinitti hima dhugaa isinitti hima namni laal akka waan bombiin dhaltu jirtaami qomborso biyyeen illee qomborsa moo isin nama warri har'a Abiy Ahmed waliin dhaabatee Abiy Ahmed Oromoo jedhee sammuu sana yaadu qumburs isa kan biyyeen dhaltu san garaagarummaa sanaan hin qabdan kanaafi amma laali namoonni hedduun isaanii hin beeku maqama isaanii illee boontuu kan jedhu miti mee maqama isaanii haa dubbisnu warra biltsiginnaa kana maqaa isaanii osoo dubbistanii bee maqaa ajaa'ibaa qabu mee laala maqaa isaanii yeroof jirraa jedha Ameerikaan isiniif mootii lakki yeroof jirraa jedha maal yeroof jirta akka boru duutu kan beektu taanaan himmaaf hin qabsoofne ree
qabsaa'uu qabda ka akka boru duutu beennaan bilisummaan qabsoo malee hin argamu walloo dhugaadha rakkoo walloo irra gahaa jiru warri hin agarree ergamtoonni biltsiginnaa yookiin ammootu biltsiginnaa jala hambaa jaraa warri guuratu yeroon isinit dhihee jira kana booda carraan isin qabdan surrender harka kennachuu Oromoon hojii isaa hojjetaa Ameerikaan nuuf qabsooftii miti dhageeffadhu sitti hima gowwaa Oromooni Oromoo keessa rabbi uume takkaahuu ammoo maybe ilmaan safaariis ta'uu dandeettan ka Oromiyaa keessatti dhalattanii guddattan ta'uu dandeettanii afaan Oromoo beekuun Oromoo isin hin taasisu wanti isin beekuu qabdani Ameerikaan nuufii miti kalolaarti Ameerikaan jaalatteetii miti woboo kan faarsaa jirtu jaalatteetii miti adunyaan dhimma woboo kan irraa dubbataa jirtu because now wanti jiru dhugaan jirtu maal yoo jettani Oromoon humna godhatee jiraadha okay Oromoon mo'ataa jira woboon hojii isaa hojjetaa jira kanaaf American before it is too late